duraan dursee baga YouTube chaanaalee kiyyatti nagaan dhuftanii ana Dr. Olaanaa Ahmedi sagantaa tiyya hordofuudhaan akka na cinaa hordofsanii isin afeera. Gaafa dhiyoo qaama wal hormaata dubartii kan gama alaatiin isin barsiisee ture. Har'a suduudhaan qaama dubartii kan gama keessaatiin isin barsiisuuf yaala. Obsaa fi kabajaan hordofaan isiniin jaa. Lakkoofsa 7 irraa hin eegala. Lakkoofsi 7 kun ovarian jama. Ovarian jechuun gama lameenuuti habitaa ka mirgaa jechuudha. Bakka killeen yookaan hanqaaquun ittiin oomishamte jechuudha. Hanqaaquun gisee ka dubartii kun oomishamte marsaa laguu kan dubartii ji'atti jira jechuudha. Ji'atti ka jiru kana hordofuudhaan ji'atti killeen takka gama kaanirraa fi gama kaanirraa kaatee imala karaa gadaameessaa deemte jechuudha. Killeen kun eenyu keessa dabre? Fibree ka jedhamtu lakkoofsa 6 keessatti ka argamu iddoo sandeetti. Achirraani karaa ujummoo akkanatti akka hokkoo fakkaattu kana oviduct yookaan fallopian tube jedhamti achi keessa deemti jechuudha. Fallopian tube dha lakkoofsi 5 jechuudha. Lakkoofsi 6 fibreedha. Bakka ittiin isiin karaa qabattee oviductitti ittiin deemti jechuudha. Achi booda imala keessa deemti. Imalli kun fallopian tube jedhama. Achi booda fallopian tube irraan gara lakkoofsa 4 dhufti jechuudha. Lakkoofsi 4 kun uterus jedhama yookaan gadaameessaa jedhama. Gadaameessaan kun qaamni inni irraa hojjetame foon dachaa 3 walirratti waan walirratti tolfamanii akka uumamaatti hojjetame jechuudha. Qaama keessoo kan qaama laafinaan jechuudha. Endometrium jedhamu laafina, laafaa fi kan walakkaa kan alaa jedhameeti adda qoodame jechuudha. Amma gadaameessaan kun maayii irratti akka kiishaati. Gadaameessaan kun matuma isaatiifuu akka kiishaati. Gadaameessaan kun akka killeen ovarianiin fallopian tube gara uterusii bultii 14tti dhuftu. Marsaa laguuti irratti hordofuudhaan jechuudha. Guyyaa 14 eega deemtee booda lakkoofsa 8 dhuftee gidaara gadaameessaa kanatti qabattee teessee jechuudha. Gizee kana teesse akka killeen kun rakkinirra hin dhufne endometrium ka jennu kun lakkoofsa 8 irra ka argamu dhiiga maddisiisee achi akka teessu godha jechuudha. Amma yeroo kana dubartiin takka wal qunnamtiin gizee godhame killeen asiin mana wal qunnamtii saalaatti godhan kana vaayijaayiinaa ka jennuun kanaani isparmiin ol deeme jechuudha. Yoo isparmiin killee faa suni wajji wal arge ulfi uumameeti gadaameessaa gidaara irratti akkasitti qabata jechuudha. Yoo hin uumamne garuu ji'a tokko gizee ga'ee booda killeen sun waan itti dhufaa gizee dhabde akka laguutitti gabbaati jechuudha. Gizee gabbaatu lakkoofsa 2 irra maaltu jira? Ujummoo foon akka geengoo kan jabaa ta'e sarveeksi ka jedhamu jira. Kun akka nama jooniyaa kiisha jechuudha. Kiisha jooniyaa waan ni godhu kiisha jooniyaa guduunfaa qabu jechuudha. Kan guduunfu gadaameessaa gara gadiititti jechuudha. Akka wanni takka gadi hin baane jechuudha. Micaan yoo uumamillee micaan achi akka gadi hin baane jechuudha. San kan nu gargaaru jechuudha. Qaamni tokkoffaa irratti argamu vaayijaayiinaa yookaan muxxee kan jennuun saniif jecha har'aaf kana fakkaata. Kan sagantaatti aanutti ilaallu namni tokko gizee dubrummaa yookaan gizee dardara ta'ee amalli agarsiisu, xabiyaan agarsiisu maal akka ta'een isin agarsiisa. Waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Nagaa ta'a.